OROMIA11. Hawaasa Oromoo Minnesota magaalaa Lakkoofi naannawaa sitti argamtan hunda keessaniif miidiyaan OROMIA11 miidiyaan ummata isiniif qopheessee jira oduu dansa guyyaa sanbata xiqqaa Oktoobar 9 bara 2021tti sagantaa irbaataa fi bashannanaa isiniif qopheessuutti jira. Guyyaa kana simboolsuudhaaf sirba shubbisaa fi stand-up comedy namoota beekamoo Oromootii fi Afrikaan Ameerikaaniitiin isiniif qophaa'a. Tiim Haragalfii shubbisa aadaa Ooyaa Minnesota tapha aadaa Wizbaayuu Booramaa NDJF Homebeat stand-up comedy fi sirbi kallattiin isiniif dhiyaata. Sagantaa kanarratti abbootiin qabeenyaa hoggantoonni hawaasaa bulchitoonni magaalaa Lakkoos affeeramanii jiru. Guyyaan kun akka isin jalan dabarre bakki qabnu murtaadha ammuma tikkeetii keessan bitadha. Guyyaan sanbata xiqqaa Oktoobar 9 bara 2021tti sagantaan keenya sa'aatii 6 PM irraa jalqaba. Iddoon Marriott Northwest Hotel 7025 Northland Drive North Brooklyn Park Minnesota 55428. odeeffannoo dabalataatiif bilbila keenya 612-345-7172 irratti yookiin imeelii keenya info@oromia11.org irratti nu argachuu ni dandeettu. Miidiyaa OROMIA11. Harka fuuni akkam jirtu hordoftoota OROMIA11 kun sagantaa kootti dhufeeti. Sagantaa kootti dhufee kenna har'aa irratti haala adeemsa siyaasa Itoophiyaa akkasumas immoo naannoo Oromoo ilaaluudhaaf keessummaa tokko affeerranneetiin hin jirre. Keessummaan keenya barsiisaa fi hayyuu seeraati. Akkasumas immoo hoggana dhaaba siyaasaati. Keessummaan keenya har'aa sadarkaaleen barumsa isaanii barumsa yuunivarsiitii Haromaayaatti seera barsiisu. Gama isaaniitiin ammoo digrii jalqabaa seeraan yuunivarsiitii Finfinneerra, digrii lammaffaa seera federaalizimiitiin akkasumas immoo yuunivarsiitii Finfinneerraa qorannaalee seera federaalaa keessatti haala afaaniilee kan qoratan yoo ta'u, digrii sadaffaa yookaan ammoo PhD isaanii dooktarummaa achuma yuunivarsiitii Finfinneetti seeraan barataatti hin jiru. Hundeessaa dhaaba siyaasaa Odaa yookaan immoo Oromoo Democratic Alliance akka tumsa dimokiraatii Oromoo jechuuti. Hogganaadhaa fi hundeessaadhalleedha. Obbo SULXAAN QAASIM gannaa. Obbo SULXAAN baga nagaan dhuftan gama sagantaa kootti dhufeetti. Hayyee warri miidiyaa OROMIA11 illee baga nu affeertanii Muktaaraatti illee galatoom. Obbo SULXAAN keessaa gama siyaasaatitti waggaa tokko lamaa kana keessatti gadi mul'attanii erga dhaabni Odaa dhaabni keessanillee hundeeffame asii mee akkaataa hundeeffama dhaaba keessaniirraa fi maal keessallee akka ceetan yaada muraasa kaasnee dhimmoota biraatitti haa ba'amu. Hayyee galatoom dhaabni keenya Odaan gaa dhaaba qabsoon Oromoo dhalcheetiin jedhe adeemsa qabsoo guddina sadarkaa siyaasaa uummata Oromoo hordofeetiin dhaaba hundaa'e. Dhaaba qabsoo qeerroo caaseffama siyaasaa akka godhatuu fi hanqina gama jaarmaaleetiin jiru guuttateetiin qabsoon uummata Oromoo akka galma gahu kan yaadeetiin ijaarame kaayyoon isaa bu'uuraa hanqina gama jaarmaaleetiin jiru jaarmaa hunda galeessa ta'ee uummata Oromoo hunda sochoosuu danda'u. Keessattuu immoo humna qeerroo caaseffama siyaasaa kennee fi gara aangootti fiduu ka danda'u gochuudhaa fi yeroo hedduu qabsoon uummata Oromoo
qabsoo mirga ofii kabachiisuu mirga abbaa biyyummaa ofii kabachiisuudhaaf qabsoo waggoota dheeraa godheetiniin ture. Qabsoon sun garuu deemeetiniin iddoo tokkorra yoo gahu odoo hin goolabamin odoo galma isaa kadhumaa hin ga'in akkaataan itti butamee yookaan kararraa maqutu jira. Wanti akkanaa sun at least 2018 wajjin dabalatee gara marsaa sadaffaatiif qunnamee jira. Wanni akkanaa kun akka nun qunnamneef uf duraaf mootummaa ummata cunqursu mootummaa ummata Oromootiif mirga hin kennine jigsuu qofa osoo hin ta'in mootummaa Oromoof ta'uu danda'u sadarkaa ijaaruu dandeenyutti uf ijaarreetiniin as bahuu barbaannaa. Kallattii saniin odalleen ka ijaaramee humna qeerrotuu fi humna hayyootatiin ka utubameetiin as bahe. Waggoota lamaan dabraniitiin jedhan gaa tattaaffii cimaa gooneetiin dhaaba kennaa sadarkaa biyyaatitti akka socho'u godinaalee adda addaatitti caasaa ofii babal'ifatee galmee gara boordii filannootilleen barbaachisu xumurateetiin sochitti seenaatiin ture. Haa ta'uutii shira adda addaa irratti hojjetameen gaaga'amni guddaan adeemsa jaarmaa keenya keessatti illee uumameetiin ture. Sanillee humna qabnu hundaan dura dhaabbannee falmannee sadarkaa mana murtiititti illee boordii filannoolee mo'anneetiin yeroo ammaa kana of course akka jaarmaatti socho'aatiin jira jechuudha. Keessaahu marii paartiileen taasisaatiin turan filannoo dura irratti hirmaataa turtanii maal ta'e dhimmi filannoo keessanii filannootti galtammoo hin galle maaltu immoo isin mudate? Bu'uurarraa nuti bara 2020 jechuudha filannoon paartiilee filannoon dabruu hin qabu heerri mootummaa cabuu hin qabu mootummaan kijibaanis ijaaramu mootummaa amma dura ture waggaan isaa kan dhumatu 2020 dha. Fulbaana booda mootummaan kun legitimacy hin qabu jenneetiniin kallattii san qabanneetiniin kafalmaatiniin turre. Yeroo sanitti ibsallee baafnee filannoon kun dabarfamuu akka hin qabne sababaan gahaan akka hin jirre heerri mootummallee kabajameetiin filannoon silaa geggeeffamuu qabaa kan jedhu ijjennoo qabna. Sababaa saniin gaa tarkaanfiin hin taane fudhatamee filannoon kallattii hin barbaachifneen heera hiikoo itti kennamee filannoon akka dheeratu mootummaan yeroo san jirulleen waggaa tokkoo fi aangoo fi murteeffatee ofiin dheereffateetiniin waggaa jahaffaaf haalli itti bulcheetiin jirani jira. Waan san balaaleffanneetiin ijjennoodhaan baaneetiin turre. Ijjennoo keenya waan beekaniif adeemsa filannootirrallee almost nu guranii laayisensii kennallee akkan arganne gochuudhaaf yaalii hedduu godhanii yeroo filannoo san nuti mana murtii dhaabbannee egzistaansii kennaaf falmaatiin ture jechuudha. So akka ijjennootitti filannoon kun filannoo dabarfamuu hin qabne filannoo seera qabeessaa miti jenneetiin ijjennoo qabanneetiin so sadarkaa kallattiin itti filannoo irratti hirmaachuu dandeenyu hin jiru ture hin hirmaannellee jechaadha. Keessaahu yeroo mariin paartiilee taasifamu keessatti yaadota jajjaboo kaasaatiin akka turtan dhaga'amaatiin ture akkasumatti ammoo rakkoo Oromoon keessa jiru kaastaniitiin illee mana maree paartiilee jedhamu san keessatti akka kaasaatiin turtan akkasumatti ammoo maqaa tokkoon akka waamamtan dhaga'aatiin ture waxaatu ashabbaarii jedhamtanidha. Mee gaafa waltajjii sanii maaltu mudate haala taatee waltajjii sanirraa wanni nu himuu dandeettan gabaabduun jiraannaani? Egaa waltajjii sun almost amma waggaa ta'uuf ga'eetiin jira. Waltajjii sun kan waamame kallattii siyaasaa biyyattii qajeelchuudhaaf mariin paartiilee jidduutti geggeeffamuu qabaa kan jedhu pireeshariin guddaan waan jiruuf keessattuu immoo ajjeefamuu Hacaaluu hordofee deebi'eetiin immoo hidhamuu hooggantoota paartiilee morkattoota Oromoo Obbo Jawaar fa'aa Obbo Baqqalaa fa'aa Abdii Raggaasaa fa'aa hedduu warra ABO'tii fi KFO irrallee ijoollee Odaa irrallee namoonni hedduun hidhamaniitiin bariisanitti almost bakka uummanni keenya mufatee muftoo guddaa keessa jirutti pireesharii san ofirraa xiqqoo irrisuudhaaf waltajjii san kawaamanii
waltajjii sanirratti gaafin ijoon isaan yaadan marii biyyoolessaa maal kan jedhu ture. Marii biyyoolessaa gochuudhaaf warri mari'atuu danda'u mana hidhaa jira. Hidhaa sanirraa bahanii nu waliin gatta'aniitiin marii kanarratti hirmaatanii gaafsan qalbii takkaan guutuu taaneetiin dhimma kana geggeessuu dandeenya ka jedhu yaani ijoon kaaseetiin jedhe bakka eenyutu geggeessaa ture marii kana eenyutu waltajjii kana geggeesse? Waltajjii san kan qopheesse Office of the Prime Minister waajjira muummee ministeeraatii fi mana marii paartilee kan jedhamu san waliin ta'aniitiin qopheessanii waltajjii sanirratti wanti isaan guddaan barbaadanii paartilee morkattoota wajjin marii geggeessaa jirra biyyattis tasgabbaa jirti maal ka jedhu publicity stunt gochuudhaaf barbaadanii waltajjii sanirratti garuu hayti dubbatamuu qabdi quuqamni uummanni keenya keessa jiru dubbatamuu qaba miirri uummata keenyaa calaqqisuu waan qabuuf anirreen waltajjii sanirratti haasaa san godhe bakka paartileen ogguramanii hidhamanitti bakka uummanni keenya ajjeefamaa jirutti bakka morkattoota deeggartoonni isaanii kumoota 10 lakkaa'aman hidhamaniitiin jiranitti haala kana keessatti waltajjii akkanaa marii akkanaa geggeessuun hin danda'amu isaan hiikamuu qaban faa kan jedhu yaanni kaaseetiin ture. Waltajjii sanirratti kanaan durallee Profeesar Mararaa Guddinaa wanni himataatiin turan gaafa nu waamanillee mata duree marii nutti himanii erguma nu waamanii booda kana godhaanuun jedhanii gaafa nu deebineetiin tiima wajjin mari'anneetiin gaddeebinu murteessanii nu eeganii wanni giddu galeessa miti hundaayyuu ka hammate miti yaanni rakkoo kanatu jira ka jedhudha. Yaada saniin wal fakkaatu wanti isin mudachuu dhagahe waa'ee barreeffamoota garagaraa riisarchii akka qopheeffamu gaafa jedhamu namoonni abalu kan haa qopheessu jedhama. Waa'ee seeraa fi siyaasa biyyattii tokko irratti Profeesar Birhaanuun haa qopheessu jennaaniin Profeesar Birhaanuun maal irraa beeka waan kana jettanii mormitaneedha. Maaltu mudatechitti? Amala warra aangoo qabateerraa yeroo ammaa kana aangoo qabateetiin jedhe irraa yoo bu'uura irraa laallu yeroo hedduu marii paartilee jedhanii yoo waaman waltajjii tokko yoo waaman bu'aa siyaasaa irraa eeggatantu jira yeroo hedduu. Sababa kanaaf akka namni irratti qophaa'eetiin hin dhufne ajandaa mariilee yeroo hedduu himan. Even yoo himaniitiin hin jedhanillee guyyaa gabaabsanii bakka namni itti qophaa'uu hin dandeenyetti gabaabsaniitiin kan nama waaman. Egaa waaman booda even ajandaayyuu kallattii ofii barbaadanitti dabsaniitiin deemuu barbaadan sababa saniini mariin yeroo hedduu hin milkaa'u. Bu'aan irraa argamu hin jiru jechuudha uummataaf. Wanni amma durallee nuqunnamaatiin hin turellee homa wal fakkaatu jechaadha. Amalli sun yoo hin jijjiiramini mariileen amma dura geggeeffamanis amma boodallee geggeeffamuuf ta'an bu'uura irraa uummataaf bu'aa tokkollee buusuu hin danda'an waliigalteellee xumuramuu hin danda'an. So wanni sun jijjiiramuu qabaadha. Ajandaan sirriitti beekamee qophiin barbaachisu irratti godhamee waliigalteedhaan yoo adeemamuu danda'u taate. Sanaan alatti faayidaa ofii qofa eegsifachuudhaaf miidiyaa konsamshinii miidiyaadhaaf qofa mariin geggeeffamu bu'aa tokko hin qabudha. Waltajjii sana irratti of course silaa kan yaadameetiin ture haala kamiin siyaasa biyyattii tana qajeelchuu dandeenya haala kamiin waliigaltee biyyoolessaa fiduu dandeenya kan jedhu irratti mata dureewwan tokko filatamanii mana maree paartilee sanii fi Office of Prime Minister mata dureewwan filatamanii mata dureewwan sanirratti namoonni waan sanirratti muuxannoo qaban beekumsa qaban akka qopheessan ka jedhu ture. Wanni sun garuu guutuutti kabajamaa hin turre. Namoota ofii fedhan harka baasanii ibaluutii kanarratti qopheessifaa jedhaniitiin haalli ramaddii kennantu ture. Wanti sun actually natti hin tolle. Maaliif wanti qopheeffamuu qabu waan bilchaataa ta'uu qaba waan bu'uurarraa furmaatallee ta'uu danda'u ta'uu qaba jedhee waan amanuuf yeroo sanitti dhimma heera mootummaatii irratti ture. Mata dureen guyyaa san yaadame. Mata duree kanarratti Profeesar Birhaanuun ati qopheessi jedhameetiin muummichi ministeeraa haala saniin eeruu kenninaaniin yaadan qaba jedhee kaasee waan kanarratti ani ispeeshaalistiidha
seera barsiisaa jira Yuunivarsiitii Harammaatti waggoota dheeraa barsiisee maastarsiin kiyyalleen heera mootummaa hojii wal qabataa PhD illee waan san irratti hojjetaa jira waan ta'eef eega hayyoonni namoonni muuxannoo qaban waan kana irratti haa qopheessanii yaada bilchaataa haa dhiyeessan jettanii kallattii keettanii kallattii saniin waan kana oduu qopheessee irra bu'a qabeessa ta'uu danda'a jedheetiniin yaada kenne. Egaa maarree gaariidha. Eega sadarkaa kanatti konfidensii qabaatee sadarkaa kanatti dhimma kanarratti muuxannoo akka qabaattu taate numaahuu siif kenninaa chaalenjii haa goonuyyuu ka jedhu yoomaati qopheessitee as fidduu laallaa ka jedhu waan akkasii yaada dhiyeessanii sababaasanii wanni sun illee mata duree san irratti akka qopheessu kan godhame. Wanti qopheessanii fidan suni hagam tokko itti fayyadaman yookaan immoo maaliif galtee ta'eera wanti qopheessanii agarsiif fidan? Normally ani kan qopheessitiniin fide bu'uura irraa heerri mootummaa biyyattii kanaa sirni heerummaadha constitutionalism kan jedhamu hanqina inni qabuu fi akkaataa inni itti sirratuu danda'udha. Waltajjii san irratti of course prime ministerichi mataa isaatii dhihaatee hordofeetiniin ture haga peeparii dhiheessu maybe namni kun qabateetiin dhihaatu hordofa jedhee ta'uu danda'a. Nuti gaa galtee ta'uu danda'a biyyattii tanallee furmaata waa'ee kallatteessuu danda'a ka jedhurraa kan ka'e waan san ka qopheessine hagamitti fayyadamanii I don't think ganama gabbahaniitiin heera mootummaa bakka kanatti cabaatiniin jira jennee odoo iyyinu ganama gabbahaniitiin inuma akkasiititti yoo deebi'aniitiin badii hojjetan agarra waan ta'eef irraa barumsa barbaachisu fudhatan jenneetiin naman. Inni gama biraa rakkoo burjaajii kana keessa darbaniitiin filannoon taasifame dhaabbileen guutumaan guututti irratti hin hirmaanne jechuun danda'ama keessaa hoo Oromiyaa irratti. Amma wanti argaatiin hin jirru mootummaa hundeessuudha. Naannoon Oromiyaa naannoleen gama biraa akkasumatti ammoo Finfinneelleen hundeessaniitiin hin jiru. Finfinnee fi naannoo Oromiyaa irraa haa dubbannu. Naannoon Oromiyaa gaafa mootummaa hundeesse jedhu caffeen walgaheetiin murtee pirezidantii murteeffateera akkasumatti ammoo kaabinee ofii beeksiseetiin jira. Isa kana keessatti mormituudhaafis teessoo kennina waan jedhu fakkaataa mormaadha moo mormaa miti kan jedhu waan wal gaafachiisu because akkuma beeknu warri kun warra dhaaba diiganii bahanidha. Erga dhufaniillee wanti isaan haasa'an waanuma warri biltsiginnaa haasa'anii gama Finfinneetiillee Abinii fi Izeemaadhaaf aangoon kennameera. Walumaa galatti akkamitti ilaaltanii jaarmaa ijaarsa mootummaa kana? Jalqabarraa kaasee filannoon seera qabeessa ta'e filannoon mootummaa ijaarsisuu mootummaan legitimate ta'ee uummata biratti fudhatama qabaachuu danda'u akka heera mootummaatitti filannoon dhugaa ta'e geggeeffameera jenneetiin hin amannu. Filannoo paartilee morkattoota challenge gochuu danda'an yaada bilchaataa yaada adda ta'e dhiyeessuu danda'an paartileen irraa ugguraman kan hooggantoonni isaanii irraa hidhamanii kun immoo dhiibameetiin itti baheedha. Kanaaf filannoo hirmaachisaa hin ta'in, filannoo iftooma hin qabne, filannoo heera ofillee guuttateetiin hin geggeeffamin jalqaba irratti. Kanaafuu humnaan godhatan malee filannoo eeyyama uummataa argateetiin geggeeffame miti gama keenyatti akka ejjennoo keenyatti. Paartilee morkattoota jedhaniitiin nufi moggaasan ni hirmaachifnaa haalli itti jedhantu jira. Maybe morkataa ka jedhamu paartii garaagarummaa yaadaa bu'uuraa qabu jenneetiin kan yaadnu ta'uu qaba. Saniin alatti yoo warra aangoorra jiru wajjin yaadni isaanii wal fakkaatu taate wanni isaan garaagara godhu yoo kan jiraanne taate morkataa wanni jedhamaniitiin ittiin yaamamanillee hin jiru bu'uurarraa. Warri sadarkaa Oromiyaatitti akka paartii morkataatitti dhiyaataniitiin jedhan warra filannootti illee hin dhiyaatin even sadarkaa jaarmaatti illee galmaahan galmoofnee jedhameetiin wal falmiitu jira. Gama Finfinnee fi kaabinee Finfinneetillee yoo ilaallu
paartilee yaadan jalqabumarraa kaasee bilxiginnarraa adda baasuu hin dandeenyetu akka morkataatitti as ba'eetiin jedhe. Maaliif warri kun bu'uurarraa dhimma federaalizimii sabdaneessati irratti jennoon isaanii wal fakkaata. Federaalizimiin sabdaneessaa guutumaan guututti ka biyyatti gaaga'eetiin jedhee yaada dhabamuu qabuu jedhanii bu'uurarraa warra amanan. Warri abinis, warri izeemaas, warri bilxiginnallee sabboonummaan baduu qaba. Sabboonummaan Itoophiyummaa malee sabboonummaan uummataa jiraachuu hin qabu warra jedheetiin bu'uurarraa amanu. Sababa saniin warra yaadan wal fakkaatu, warra garaagarummaa kallattii siyaasallee tokko adda hin qabne, kallattiin isaanii tokkodha. Itoophiyaa bu'uurri isii Minilik ta'e. Identitiin isii identitii saba tokko irratti, amantii tokko irratti, afaan tokko irratti ijaaramteetiin hin jette waan san deebisuu barbaadanii gama bilxiginnaatillee, gama abinii fi gama izeemaatillee yaadni kan irratti qaban yaada walooti, yaada wal fakkaatu. Sababa kanaan garaagarummaa hin qaban. Yeroo filannootti dhiyaataniitiin jedhanillee federaalizimii sabdaneessaati irratti bobba'aniitiin isarratti qeeqa dhiyeessuun alatti waan adda isaan godhu bilxiginnarraa waan isaan adda godhu tokkollee dhiyeeffachuu hin dandeenye. Sababa kanaan morkattoota jechuu hin dandeenyu. Filannoon kunillee akka dabru warra jalqaba eeyyameetiniin jedhe warra waraanni deemaa jirulleen akka geggeeffamullee duuba dhiibaatiniin ture waan ta'aniif gama hundaanuu warra mootummaa kana deeggaraa jiru malee warra morkattoota yaada addaa qabanii kallattii siyaasaa addaa qaban jedhameetiin warra yaadamuu miti jechaadha. Sadarkaa kanatti morkattoota hirmaachifne kan jedhamu qoosaadha. Bu'uurarraa morkattoota jedhamuu hin danda'an sadarkaa kanatti. Kan biraa warri aangoorra jiru kuni morkattoota jedhee warra kana maaliif hirmaachisuu barbaade yoo jedhamu filannoo irratti guutumaan guututti mo'adheera jedheetiin baheetiin hin jira. Paarlamaan Itoophiyaa paarlamaa Ihaadig san exact copy isaati. Wanni addi isa godhu tokkollee hin jiru. Ihaadig 100% kun 96 or something percent jedheetiin akka waan kanarraa yoo ilaaltu dhimma legitimacy wajjin dhimma fudhatamummaa addunyaa irratti qaban wajjin ija uummataa biratti illee maaltu adda isin godhe odoo jedhamanii waan deebisan hin qaban. Kallattii kanaan gaaffii kana uummachuudhaaf miidiyaa irratti propagaandaa fi tolfachuudhaaf isaan fayyada. Morkattoota hirmaachifne. Morkattoota yoo hirmaachisan kallattiin isaan itti hirmaachisan yoo ilaaltu aangoon kennina jedhaniitiin isaan dhaadheessanillee yoo ilaaltu nam lamafaa nam tokkofaa even for example sadarkaa Oromiyaatti nam tokkofaa galchan. Maqaadhaaf hirmaachifne jechaatiin ala wanti morkattoota waan dura jedhaman sanillee bu'aa tokkollee buusu hin jiru. Uummatalleef mootummaa hunda galeessa ta'e dhaabneerra jedhaniitiin wanti itti sobuudhaaf dandeessisuu miti. Uummanni sossoba akkanaa soba miidiyaa irratti waa xiqqoo kennaniitiin uummata sossobuuf yaaluudha. Uummanni san bira dabreetiin hin jira, qaroomeetiin hin jira. Hubannoon siyaasaa uummata kennaa san bira dabreetiin hin jira. Mee amma aangoo kennuu kanaan wal qabatee warri amma aangoo kennaafii jiranii warra waggaa dheeraa maqaa Oromootiin bosonallee galanii qabsaa'aatiin turan qabsoo aarsaa guddaallee kaffalan. Warra dhugamatti yeroo tokko tokko waallee irraa dubbachuun nama dhibu. Namoonni kunniin amma hogganoota gurguddoo adda bilisummaa Oromoo dabalatee kanneen abaa'oo qaama coomsaa keessa turanii yookaan abaa'oo eegasii diiganii kanneen abaa'oo tokkoomee keessa turanii kanneen ammallee abaa'oo gaafa adda baaftu waan wahii saffiksiif pirifiksiitti dabalta abaa'oo heeltan jedhanii isa kaan ammoo warroonni kunniin kaayyoon ganama bahaniif aangoo moo dantaa Oromooti. Maaltu jijjiirame jennaan teessoo kana fudhataa jiran. Oromoodha maaltu fooyya'e waan waggaa 30 waggaa 20 maali wanni gartan? Nuka qabsoon uummata Oromoo galma gaheera jenneetiin hin yaanu. Bu'uurri qabsoo uummata keenyaa mirga abbaa biyyummaa ofii goonfachuu lafa ofiitii irratti abbaa ta'eetiin ajajuu danda'uudha. Qabeenya isaatii irratti jiddugalummaa qaama fedheetiin alatti ofii murteeffachuu danda'uudha. Oromoon sadarkaa sanirratti hin jiru yeroo ammaa kana. Yeroo ammaa kana uummanni Oromoo
mirga ofii irraa ugguramee even filannoo ofiitillee bilisaan sadarkaa geggeessuu hin dandeenye irratti argama yeroo ammaa kana. Warri sadarkaa kanatti warra aangoorra jiru wajjin michoomeetiin deemu maybe kallattiin qabsoon isaan qabataniitiin jedhan takka ka amma dura ittiin deemaatiin jiran dogoggora jedhaniitiin maybe amananiiru ta'a. Takka ammoo akkaataa isaaniitti qabsoon isaan ganama manaa bahaniif galma gaheera jedhaniitiin amananiitiin ta'uu danda'a. Maybe wanti takka garuu dogoggoramuu hin qabu. Yoo sadarkaa dhaaba adda addaa ta'aniitiin jedhan sagantaa siyaasaa adda addaa qabu. Warri aangoorra jiru sagantaa siyaasaa mataa ofii qaba. Warri amma morkattoota jedhameetiin aangoon xixiqqollee taatu hirameefiitiin jedhe sagantaa siyaasaa warra biltsiginnaati. Ka isaan poolisii biltsiginnaan baaseetiin jedhe ka isaan amma hojiitti hiikuuf deeman. So kaayoo bu'uura isaan manaa bahaniif lallabataniitiin bahaniif wal faalleessa jenneetiin yaanna. Maybe isaantu beeka. Kaayyoon isaanii aangoo tana yoo carraan uumamteetiin jette butanii qabachuudha moo mirga uummataa kabachiisuudha moo kan jedhu isaantu beeka. Waan ganama manaa bahaniif namni uummata Oromootiif jedhee halkan tokko hirriba dhabeetiin bule guyyaa tokko dafqeetiin jedhe nu biratti kabajaa qaba. Namoota kanallee akka namaatiitti ni kabajnaa qabsaa'ota turanii. Yeroo ammaa kanatti garuu kallattiin siyaasaa isaan qabataniitiin deemanii uummata keenyaaf bu'aanii buusa jenneetiin nuti akka dhaabatitti hin amannu. Isaan garuu sadarkaa sanitti itti amanu ta'a. Maybe waan bulleetiin agarra. Wanni takka garuu dogoggoramuu hin qabu. Warri biltsiginnaadhaa maybe warra kana akka ofii barbaadutti ergachuudhaaf yookaan immoo bu'aa isaanirraa yeroodhaaf barbaadutu jira. San bira yoo darbeetiin jedhe akka meeshaatitti itti fayyadamaniitiin gatullee amala akkasii ni qaba waan ta'eef of eeggachuullee isaan barbaachisaa jenneetiin akka dhaamsatitti illee dhaamna fi san bira darbeetiin yoo jedhe qaamni tokko kallattii kaayyoo qabsootirraa bahee faayidaa ofii yoo kabachiisuuf kadeemu taate qabsoonni sadarkaa san qofatti hin dhaabbatu jaarmaa san biratti hin dhaabbatu. Jaarmaa biraatu jira, qabsaa'aan ni jira. Tokko yoo kararraa dabu taate karatti qajeelcheetiin kadeemuu ni jira waan taateef uummanni keenya kana sirriitti adda beekeetiin hubachuu barbaachisa jenneetiin yaanna. So itti fayyadama miidiyaatiif yoo taate malee bu'uurarraa wanni isaan hojiirra oolchuuf deeman sagantaa siyaasaa paartii biltsiginnaati. Sagantaan siyaasaa paartii biltsiginnaa immoo faayidaa uummata Oromootiin faallatti bocamee jenneetiin amannaa waan san hojiirra oolchuuf deeman yoo ta'e qabsoon uummata Oromoo faallaa isaa deemaa jiranii jenneetiin amanna jechuudha warra kallattii kanaan aangoo hirateetiin mootummaa biltsiginnaa jalatti hiriiraatiin jiru kana. Mee haala caffee deengaddaatti immoo haa deebinu. Caffeen deengaddaa keessaa maali bu'uurri seeraa kaadhimamtoonni gaafa dhiyaatanii namni tokko yookaan fakkeenyaaf pirezidantiin caffee keessaa filama. Caffee keessaa filama yoo jedhamu caffeen achitti eeree filamu bu'uurri seeraa jiru maali? Moo dhaabni qopheessee fidee ebelu irratti harka naa baasaa jedha. Inni gama biraa adeemsa waan jedhamu dhaga'aatiin turre dhimmi suni gariin tapha siyaasaati beekaan uummata hawwachuuf godhanii jedhanii inni gariin ammoo lakkii keessa huu Taayyee fi Fiqaaduu hoogganaa waajjira dhaabaa gidduu garaagarummaa jira. Waan gidduu isaanii jiru santu achitti calaqqise. Fiqaaduun hoogganaa waajjira dhaabaati. Namoota kanneen gaafa kaadhimu namni walitti qabu isa. Kanaaf Taayyee keessaa hambise warri jedhanillee jiru. Taayyeen hin dhageenye jedhee jira waan ta'eef ifatti. Ani hoogganaa dhaabaati. Koree qindeessituudha. Garuu waan kana hin dhageenye. Godina mara dhufanii irratti hirmaatanii hin dhageenye jedha. Kuni ifatti garaagarummaa gidduu isaanii jiru calaqqisiisa. Garuu dhimmoonni adeemsa jedhamanii ka'aa turan sunniin adeemsa seeraatiin bu'uura seeraatiin akkamitti ilaalaman? Okay, jalqaba irratti bu'uurri seeraa jecha adeemsa jedhu obbo Taayyeen kaasanii kabajamuuf hin deemu. Bu'uurri seeraa kan cabeetiin hin jedhe gaafa filannoo seeraan ala
geggeessina jedhaniitiin paartiilee heera mootummaa bu'uurarraa cabsanii filannoo dabarsanii akka ofii barbaadanitti sadarkaa ofii barbaadanitti gaafa morkattoota isaan aangoo isaaniif sodaachisan kararraa meessaniitiin jedhan mijeeffatanii geggeeffataniidha malee heera mootummaa kabajaniitii miti geggeessanii soo sadarkaa sanitti ilaalamuu qaba. San bira darbee akka heera mootummaa federaalatti illee akka heera mootummaa naannoo Oromiyaatti illee ifatti kan kaa'ameetiin jedhe paartiin caalmaa qabu executive organ nominate godhee ni dhiyeessa mootummaa ni ijaaraa jedha. Akka amma isaan filannoo geggeessina jedhaniitiin dhiyaatanitti of course paartiin biraan jiru isaan malee just 100% jechuun ni danda'ama. So sadarkaa sanitti nominate godhanii pirezidaantillee afyaanillee nominate godhanii maal jedhe? Ofuma dhaabumatu kaadhimee dhiyeessa jechuudha. Naturally mootummaa ni ijaara jedha heerri mootummaa executive organ ni ijaara jedha. So nominate godheetiin kan dhiyeessu dhaabicha santu maybe nominate godheetiin dhiyeessa. Eega dhiyeesseetiin jedha booda garuu sirriitti manichi irratti mari'atee maaliif odoo dimokiraasiin dhugaa jiraatee paartiin daneessummaan multi party system Itoophiyaa keessa jiraateetiin jedhe gahumsa nama qaadhimameetiin dhiyeeffameetiin jedhe kanarratti marii bal'atu vetting system bal'atu geggeeffama. Naamusni isaa akkamii, gahumsi isaa akkamii, muuxannoon isaa akkamii, amanamummaan ummataaf inni qabu, kaayyoon everything takka takkaan sakatta'amee irratti yaadni kennamee paartiileen morkattootallee paartiin yeroo sanitti sagalee yayyaba qabullee hundi isaaniitu yaada irratti kennanii sanirratti namni sun deebii akka barbaachisutti kennee iftooman wanni hundi geggeeffameetiin jedhe booda san boodan gara sagalee kennuutitti deemama. Haalli amma jiru almost mechanical procedural adeemsuma procedurii eeggachuudhaan malee dhama isaa dhabsiisaniitiin jiran heera mootummaadha. Heerri mootummaadha sila kanatti aanee ajandaa kanatti aaneetiin waan kana hojjannaa qofa osoo hin ta'in wanni sun maaliif hojjetamaa iftooma barbaachisa waan hojjetamu keessatti dhamaan faayidaan uummataa san keessatti akkamiin kabajamuu danda'a. Heerri mootummaa kaayyoon heerri mootummaa akkasitti bu'uurfameetiin hin jedhilleef ni jira. Uummanni beekuu qaba nama filatamuuf deemu kan gahumsa isaa gaafiin yoo jiraateetiin gaafiin sun sirriitti deeffamuu qaba. Amma kana listiin nama 32 meeqa bakka tokkotti dhiyaate bakka tokkotti jumlaan sagaleen itti kennamu completely heera mootummaatis kan heera naannoo Oromiyaatillee kan hin kabajin kan cabseedha. So mechanical godhan adeemsa baratameetiin jedhe maybe exactly cabfee bara Ihadiig jiruun wanti adda isa baasu tokkollee hin jiruun namoonni haaraan muraasni itti makamuu danda'anii garuu bu'uurarraa warri achi keessa jiruu fi hojimaatni baratamaan achi keessa deemaatiin hin jiru heera guyyaarraa guyyatti cabsaa deemuun wama baratamee wanni addaa hin jiru jijjiiramni bu'uuraa tokkollee hin jiru. So botaayilleen waan sanirratti yaada kaaseetiin hin deemuun fakkeessaatiin ala yoo ta'e malee waan immoo namoonni kun nominate godhamaniitiin maqaan isaanii kennamuuf deemaa ka jedhu kana waan achitti ufii fixatanii waan ufii irratti qophaa'anii walii galan dhiyeessuu qaban. Yoo wal dhagahuu hin danda'in yoo iftoomni sadarkaa dhaabatti illee kan jiraanne taate rakkoo keessoo dhaabaati. Sun waan achitti furachuu qabanii waan as baasaniitiin fakkeessaadhaaf heera mootummaa waan kabachiisan fakkaataniitiin dhiyaachuu wanni irraa uummanni illee bu'aa irraa argatu hin jiru. Isaan illee itti fakkaate malee dhugaan bakka san hin jirtu. So adeemsa jedhameetiin wanti kaafame suni wanni jijjiire bu'uura irraa hin jiru. Rakkoo keessoo isaanii uummata gabbaasaniitiin calaqqisuun alatti waan irraa argame hin jiru jenneetiin ijaan. Meemmoo gara haala tasgabbii fi nageenya biyyattii waliigalaatti haa ceenu. Waggaa lamaan darban dhiibbaan siyaasaa taasifamaatiin ture. Kanneen kaan dhiibanii siyaasa keessaa baasuu, kanneen kaan hidhuu, burjaajiin siyaasaa waggaa lama dura eegale har'atti gaaga'amni guddaan inni geesse ka danda'an hin hidhanii ka humna qabu gabbahee loluu jalqabe. Lolli kun ammatti gara lama gara naannoo Oromiyaati illee qeerroon jijjiirama kana fide
tifatee gama waraana bilisummaa Oromootti galee jira hedduun isaa. Gama gara biraatiin naannoo Tigraay wajjin jalqaba dhimmi nagaa fakkaatullee dhiibbaan gama biltsiginnaati deemaatiin dhufe. Fakkeenyaaf marii malee dhaabni Ihaadig jedhamu dhaabni ture diigame paartiin biltsiginnaa dhufee akkasumas immoo falaasamni kennaa eda'amuudha waan jedhu wantoonni garaagaraa dhufan warra Tigraay wajjin warra Hiwaat warra TPLF wajjin waliigaltee dhabuun waraanatti galcheera. Sadarkaan dhawaataan biyyattii nyaataa ededa isaa qotaa dhufaatiin jiru kuni ammarra dhaabbatanii yoo ilaaltan maaltu garamitti deemaa jira? Biyyattiin bara 2018 2010 akka Itoophiyaatti political opening ture yeroo sanitti abdiin jijjiiramaa haga taate ni jira ture. Qabsoon kun qabsoo karaa nagaatiin geggeeffamee namoonni duraan uummata rakkisaatiin turan yeroodhaaf kararraa maqfamaniitiin turan at least sadarkaa TPLF-itti maqfamanii ture. Namoonni immoo uummataaf quuqama qaban jenneetiin yaadnu gara fuulduraatti wanni dhufuu fakkaatu. Wanni akkasii mul'ateetiin ture. Wanni sun garuu yeroo dheeraan ture. Yeroo gabaabaa keessatti maximum ji'a sadii irraa haga ji'a jahaa san caala hin turre. Immediately kallattiin jijjiiramaa kuni almost gara faallaa isaatitti 180 degree fuula garagalfateetiin akkaataa itti deemetu jira. Warri qabsoo qeerrootiin dhiiga qeerroo itti wareegneetiin gara masaraa mootummaa galeetiin jedhe aangoo ofii tursiifachuudhaaf seenessuu warra nafxanyaa fudhateetiin gabbaye. Isaan leelisuu seenaa isaanii seenaa asootaa ummata keenya irratti warra madaa geesseetiin ture warra ummata keenya cunqursaatiin ture seenaa san leelisuu eegan. Wanna sanirraa kaaseetiin ummanni keenya mufateetiin warra kanarraa deeggarsa dhaabu kallattiinis hin deemaa jirtan sirrii miti jechuu warri yeroo san aktivistoonni adda addaatis paartileen siyaasaa biyya alaatiin turanis ka biyya keessa turanis at least miira jijjiiramaa keessa seenaniitiin turan akkaataa rifataniitiin duuba deebi'an ni jira. Adeemsarraa seenessuun sirna naftanyaa nama nyaataa san leelisaniitiin as baasuu san dhaadheessuu san faarsaniitiin ol kaasuu wanni suni ummata keenya guutumaan guutuutti shakkii guddaa keessa galchee deeggarsa yoo sirii jijjiirama kanaaf qabu jijjiiramni kun kararraa baheetiin jira kararraa maqeetiin jira. Amma booda mootummaan kun mootummaa Oromooti miti mootummaa mirga Oromoo kabachiisuu danda'u miti jedheetiin irraa dheessuu irraa moggatti bahuu eegale. Booda ragaa sadarkaadhaan ilaaltan waan deemaatiin ture garaagarummaa TPLF fi warra biltsiginnaa jedhamu jidduutti uumameetiin jedhe even warra aktivistoota Oromootii fi jaarmaalee siyaasaa Oromoo yeroo jalqabaa humna jijjiiramaa tiim lammaa kana wajjiin dhaabbannanii tuubna isaan wajjiin sochoona jedhaniitiin yaadan guutumaan guutuutti kallattiirraa maysanii tokko tokkoon tiim lammallee luqqisaniitiin baasanii san booda raagaa paartiin biltsiginnaa jedhamu ka bu'uurarraa dhimma sabboonummaa Oromoodhaa akka balaatti ilaalu biyyattii tanaaf balaadha jedheetiin sabboonummaa Oromoo beedikaalii kaayetiin jedhu warra akkasiitu dhufe sambira dabreetiin gaa tarkaanfiin namoota ijoo Oromoo ta'an irratti fudhatamulleen eegalame. Dhugumatti ajjeefamuun Hacaaluudha haada uummata Oromoo fi warra amma aangoo qabateetiin jedhe warra biltsiginnaa ofiin jedheetiin yaamu kana jidduu haada jiru guutumaan guutuutti for the last time kan kuteetiin jedhe sani sammuu dangaa waan ta'eetiin jedhe ka agarru hidhamuu Jawaar fa'aa Baqqalaa fa'aa paartilee morkattootaatiirraa namoonni kumaatamaan ni hidhamanii kaan ugguranii manarraa kan baaniin godhanii kaan laayisensii isaanii kaansil godhaniitiin adeemsaan guutumaan guututti warra challenge nurratti kaasuu danda'a warra waan kanarratti nurra dhaabbachuu danda'a dhimma uummataa nu gaafachuu danda'a jedhaniitiin yaadan hunda kararraa maysanii waa hunda akka ofii barbaadanitti mijeessanii sagantaa ofiitiin gabbahanii sabboonummaa irratti bobba'uun liiguun karaa saniin deeme
warra TPLF wajjilleen bu'uurarraa wanni isaan irratti wal falmaatiin hin jiran dhimma ilaalcha siyaasaati. TPLF akka hubannutti federaalizimii dhugaa ta'ullee baatu federaalizimii kana ni barbaada jenneetiin yaanna. Federaalizimii sabdaneessaa akka isaan jallisaniitiin hin jedhan of course hojiirra oolmaan isaa fake ture. Sanillee isaan dhabsiisuudhaaf deemanii kallattiidhaan isaan balleessuudhaaf irratti bobba'uun ni jira. Garaagarummaan siyaasaa kun gara wal morkii waraanatitti agarsiisa waraanatitti seenee sanbooda irraangaa Maqalee irratti agarsiisa waraanaatu jira, Finfinnee irratti agarsiisa waraanaatu jira. Deemeetiin garaagarummaan siyaasaa kun sadarkaa waraana walirratti banuu seenee so yeroo ammaa kana gaa almost gara 10 ol bira dabreetiin jira. Almost waggaa guutuuf deemna waraanatti seeneetiin hin jenne sababa waraana kanaatiin gaa miidhaan ummata irratti ga'eetiin jedhe miidhaan diinagdee biyyattii sanarratti miidhaan xiinsammuu ummata keenya irratti akka walii galatti ga'eetiin hin jedhe waan herrega kanatti lakkaa'amuu hin dandeenye jechuudha. Miidhaa guddaatu ga'e. Dippiloomaasiin biyyattiidhaa takkaa biyyattiin tun erga modern Itoophiyaa ijaaramteetiin hin jette sadarkaa kanatti dippiloomaasiin biyyattii tanaa kufeetiin hin jiru. Yeroo ammaa kana gara embaasiiwwan 31 ol sadarkaa cufuutitti deemameetiin jira. Silaa mootummaan ummata ofii bakka bu'eetiin addunyaatti lallabatee rakkoo qabullee furachuudhaaf hulaa mootummoota addunyaa kana hunda dadhabuu qabutu gara manaa gara galee cufateetiin taa'eetiin asii iyyutti jira. Soonni akkanaa kun kufaatii dippiloomaasii, kufaatii miilitarii Itoophiyaa, kufaatii diinagdeedhaa guutumaan guututti kufaatii hunda galeessa keessa jira yeroo ammaa kana. So miidhamni nurra ga'eetiin hin jedhe miidhama salphaa miti jechuudha akka biyyaatti. Yeroo baay'ee xiinxaltoonni yeroo sirna Ihaadigii fi waan amma jiru wal afoo qabanii relatively gaafa laalan kuni inumayyuu dhidhima jabaa dhoqqee jabaa keessaa bayuu hin dandeenye keessa bu'ee jedhan. Fakkeenyaa fi kanaan dura yeroo Ihaadig yoo xiqqaate nama mariisisuun marii walitti dhufuun hawaasa mariisisuun wantoonni akkasii aadaa turan. Garuu waanuma amma rakkoo amma uumame kana keessaa wal bira qabnee yoo laallee mootummoonni addunyaa rakkoo Itoophiyaatti mudate kana keessattuu ka TPLF wajjin mudate kana mariidhaan fura rakkoo keessan walitti siqaa mari'adhaa jedhanirra deddeebi'anii. Juntaa wajjin mariin hin jiru, maali wajjin mariin hin jiru jedhaniituma fokkoru. Waa'ee dippiloomaasii idil-addunyaatti illee wal qabatee Amaariffaan arrabsanii fokkoruu, Ingiliffaan immoo hin kadhatu. Waan akkasiitu mul'ata. Xalayaa tibba kana Abiy Ahmed Joo Baayidaniif barreesse illee yoo laalle wanti dabballoonni Finfinneedhaa haasoitu waan biraati. Nama hiriirsanii Ameerikaa wayya ullishfaa jedhu, baandiraa isii gabbaanee gubna jedhu ifatti namoonni isaanii Amaariffaan waan biraa haasa'u, Ingiliffaan waan biraa haasa'u. Kufaatii dippiloomaasii akkanaa kana dhufu. Rakkoon haala kanaan xiiqiidhaan, aariidhaan kara lolaa qofaa yoo deeme eessa ga'a? Rakkoo kana furuuf ammoo maaltu fala? Bu'uurarraa garaagarummaan jiru garaagarummaa siyaasaati. Garaagarummaan ilaalcha siyaasaa kallattii biyyattiin tun qabatteetiin hin deemuu qabdu irratti federaalizimii sabdaneessaa itti fufsiifna. Lakki federaalizimii sabdaneessaa osoo hin ta'in federaalizimii sirna qeenxee deebisneetiin kallattii saniin deemnaa kan jedhu. Paartileen sabaan ijaaraman akka badan barbaadama. Seeraan yoo danda'ame kallattii garaa jalaatiin yoo dadhabame kallattii saniin deemamuu barbaadama. Paartiilee siyaasaa kaansel gochuun sadarkaa sanirraa waan dhufu bu'uurisaa san jenneetiin yaanna. Garaagarummaan siyaasaadhaa marii siyaasatiin furama. Wal morkii dimokiraasii ta'ee waltajjii dimokiraasii irratti silaa ka furamuu danda'u. Garuu yaanni kiyya qofti fudhatamuu qabaa gareen jedhu danda'u si amansiisa dadhabu humnaan si fudhachiisa jedheetiin gareen ilaalcha akkasii qabateetiin deemu gara waraanatti deemuun isaan oolu yoo sijjeesuu eegalan
namni gaa it's natural ofirraa resist gochuu yaaluun ofirraa faccisuun lubbuu fi baraarsuudhaaf socho'uun so wal morkiin siyaasaa sadarkaa waraanatti guddachuuni kufaatii cabina siyaasaa biyyattii tanaa kan mul'isuudha. Siyaasni biyyattii tanaa uf duuba deebi'uu isaa guddina osoo hin ta'in uf duuba deebi'eetiin kufuu isaa kan mul'isuudha. Sanbira dabreegaa waraanni kun eegalamuudhaan waa hedduu dhabde akka biyyaatitti. Diinagdeelleen even safuun akka uummataatitti hin qabne jenneetiin dubbachaatiin hin turrellee dhugaa dubbachuudhaaf guutumaan guutuutti saaxilamneetiin hin jirra akka addunyaatitti jechuudha. Wal morkiin sun silaa ka furamuu qabu waltajjii mariitiin odoo ta'u gara waraanatti seename waraanni sungaa yeroo ammaa kana sadarkaa dargaggoota keenya akka yeroo waraana Itiyoo Eertiraa san akka yeroo waraana TPLF fi warri dargii geggeessaatiin hin ture san akka yeroo Eertiraan fottoquuf deemtu san waraana akkasitti ibidda dhaabbachuu hin dandeenyetu uummata keenya irratti qabate diinagdee keenya irratti qabate biyya keenya irratti qabateetiin hin jedhe. So yeroo ammaa kana dargaggootatu akka qoraan ibiddaatitti guyyarraa guyyatti shidamaatiin hin jira. Warri aanga'oota adeemaniitiin iddoo seef ta'etti fotoo kaaniitiin hin deebi'uun warri duubaan gifaa baloo jedhu duubaa itti dhiibuu malee miidiyaa irratti gabbahaniitiin fotoo agarsiisuu malee qabatamaan ka du'aa jiru gamaaf gamanallee ilmaan hiyyeessatti ilmaan qotee bulaati. Ka miidhamaa jirulleen haati hiyyeessaa hangammaatitti bu'aachiin jirtu ka buqqa'ulleen Affaarirraa naannoo Amaaraatirraa naannoo Tigraayirraa dubartiin gudeeddamteetiin hin jette ilmaan hiyyeessatti dhugaa dubbachuudhaaf ka miidhamaatiin hin jiru. So waraanni kun bu'aa tokkollee hin finne warra wal morkaa jiru warra wal waraanaa jirulleef sadarkaa amma jiran kanattillee wal mo'ataniitiin tokko cabseetiin mo'ataniitiin xumurallee itti gochuuf hin deeman. Ultimately jaalatanii jibbanii resource biyyaa ilma namaa dargaggoota ficcisiisuun ala bu'aan waraanarraa argamu hin jiru. Yeroo ammaa kana lachuu wal dadhabsiisanii booddee gara mariitti dirqamanillee taatu dhufuun isaanii hin oolu. Yoo yeroo gabaabatti furmaata itti godhu xumura itti gochuu hin danda'in taate initiative fudhatanii gaaga'amni kana caalu nutti dhufuuf deema. Akka biyyaatitti illee biittituun sadarkaa itti fufuu hin dandeenyerrellee gahuu dandeettidha. It's almost civil war everywhere. Benishangul Gumuz, Oromiyaa, Affaar, Amaaraa, naannoo Tigraay guutuutti jechuudha dandeetta. Substantial part of Ethiopia waraana keessa jirti, civil war keessa jirra. Wanni kun immoo biyyallee diiguu danda'a ka jedhu sodaan guddaan nuti qaba. Keessawwanni gara biraa waraanni kun miidhe qaala'insa diinagdee jabaatu uumame biyya keessatti diinagdeen akka guddaa miidhame sababnummaan imbaasota gama 30 olii cufuudhaaf sababa himamaatiin ture tokko silaa jijjiirama dippiloomaasii fidaa hin jiranii hamma mindaa biyya alaatitti kaffaluu dadhabuutu dhufe galii qusachuudhaaf baasii qusachuudhaaf ka jedhuudha jedhama. Maali haalli qabatamaan amma diinagdee keessaahuu jiruu hawaasaa sadarkaa hawaasaatitti wanni irra jiru diinagdeen biyya sanii? Diinagdeen biyyattiidhaa jalqabumarraa kaasee diinagdee sochiin isaa yeroo hedduu diinagdee uggurameetiin jedhe warri aangoorra tureetiin jedhe impaayera diinagdee mataa ofii ijaarrateetiin kallattiisanii faayidaa garee namoota muraasaa kabachiisuudhaaf ka deemaatiin turani. Yeroo Ihaadig jirullee warri TPLF yeroo aangoorra jirullee guddinni diinagdeetiin dhufeetiin jedhe lakkoofsan namoota muraasaaf circlii xinnoo ruling group yoo taate malee ummataaf diinagdeen sun share ta'eetiin hin jiru bu'aan diinagdeessanii. Sanbira dabreetiin yeroo ammaa kana diinagdee waraanaa keessa seeneetiin hin jirra. Misoomni even infrastructure yeroo sanitti dhaadheeffamaatiin hin jiru almost hundi isaaniitu dhaabbatanii jiranii diinagdee waraanaa waan ta'eef waraana leenjisuu meeshaa waraanaa bituu waan qaban ibidda waraanatitti naquun alatti guddinni diinagdee tokkollee hin jiru. Yeroo ammaa kana qaala'insi jiruudha. Keessattuu uummata hojjettoota mootummaa mindaa mootummaatiin jiraatanii uummata jiruun isaa harka qalleeyyii ta'anii durumaa'uu
harkarraa afaanitti jiraataa jiranii sadarkaa maatii ofii fiid gochuu hin dandeenye, sadarkaa maatii ofii nyaataniitiin buluu hin dandeenye gahaniitiin jiran. Itoophiyaa keessatti iddoo tokko tokkotti buddeenni birrii 50 galee jedhan gara waldiyaatitti maal akka sana jechuun namni tokko buddeena tokko nyaateetiin buluu hin dandeenye jechaadha. Akka qoosaa godhaniitiin buddeena cinaa gurguruu eegalameeraa jedhan. Jechuun gaa buddeenni akkuma beeknutti geengoodhaa, geengoon sun bakkuma takkatti gurgurama. Yeroo ammaa kana garuu sadarkaa san gahameera. Maallaqni Itoophiyaa sadarkaan bituu inni danda'u akka malee kufeetiin hin jira. Sharafni illee akka malee sharafni biyya alaa dhufuu danda'u hin jiru. Investimentiin dhaabbateetiin hin jira. Turizimiin dhaabbateetiin hin jira. Indastiriin biyya keessa illee sharafa biyya alaa argachuu dadhabuutiin wanni isaan alaa galchaniitiin oomishan dhaabbateetiin hin jira. Samira dabreetiin uummanni waggaa itti aanutti beelli guddalleen uumamuu danda'a akka jedhu sodaa qaba. Beelli maaliif qonnaan bulaan qoteetiin silaa oomisheetiin at least maatii ofii nyaachisuu danda'u qonnatti hin jiru. Dirree waraanatti bobbaafaa namaatti hin jira. Tigraayitti illee, Amaaratti illee, Affaaritti illee, Oromiyaatti illee. Keessattuu naannoo Amaaratii fi Oromiyaanii bread basket warra oomisha gurguddaa oomishee biyyalleef oomisha surplus dhiyeessuu danda'u. Warri kun yoo waraanatti bobba'eetiin kan jedhu taate yoo qonni sirnaan gaggeeffamuu hin dandeenye taate qaala'insa jireenyaa qofa osoo hin ta'in beelli illeen already eegaleetiin hin jira. Beelli sun akka malee uummata illee gaaga'uu danda'a kan jedhu sodaa guddaa qabna. So kufaatiin diinagdeedhaa kufaatii hammanatti lakkaa'amuu hin dandeenye. Kreditiin biyyattii tanaa credit rating jedhameetiin akka addunyaatti beekamu junk status ga'eetiin jira. A, B, C qaba. San bira gabbu'eetiin junk status. Junk jechuun kreditiin biyya kanaa yookaan maqeeffamni valuun biyyattii dinagdee biyyattii tanaa liqii fudhachuu biratti jaarmaalee addunyaa liqeessan biratti namoota dhuunfaa liqii biyyaaf kennuu danda'an biratti sodaa guddaa kan uumu biitti tun idaa irra jiru liqii irra jiru deebisuu hin dandeettu staatusiin irra jirtu red line bira darbee junk status ga'eetiin jira waan ta'eef biitti tun idaa irra jiru kaffaluu hin dandeettu jedhameetiin sadarkaa sanitti amma ka ibsamaatiin jiru. I don't remember yeroo dargii dhuma yoo taate malee biyyattiin tun sadarkaa kufaatii diinagdee kanarra geetteetiin jirti jedheetiin yeroo yaadadhu hin jiru. So miidhamni diinagdeedhaa qaala'insi jireenyaa immoo waraana hojii wal qabatee gara beela nam tolcheetitti seenaatiin hin jirra. Beelli akka himanitti kaabatti illee gara Tigraayitti namallee ajjeesuu eegaleetiin hin jira. Akka Oromiyaatti illee ongeen gara Booranaatti. Asuma Arsii lixaa naannoo Faallaa maatiin mana tokkotti dhume jira. Wanni akkasii ni jira. Miidiyaa irratti gabbeetiin hin gabaafamu. Wanni akkanaa kun dhoofachuu barbaadan waraana ganamaa galgalatti wanni dhageenyu wanni namni kenna dhagahu waraana wattaaddara hidhattoota agarsiisan juntaa ganaa ajjeefne damassasni jechuu malee misoomni akkanaa geggeeffameera jedhameetiin hin yaadamu. So guutumaan guutuutti gara beelatitti gara kufaatii diinagdee daangaa hin qabnetti seenaatiin hin jirra. Wanni kun immoo turee gara rakkoo siyaasaa dhuma hin qabnetti illee seenuun isaa hin oolu. Akka Profeesar Maraaraan jedhan ummanni waan nyaatu dhabe mootummaa ofii mootummaa nyaata warra aangoo qabu nyaata jedha. So namni tokko asii nyaata dhabeetiin du'u namni koon immoo asii maallaqa akka ofii fedhetti yoo ka godhu taate dhabeetiin wal dhabbii fi wal nyaachuun dhufuu danda'a jedhu sodaa guddaa qabnamti. Hangarmaan jedha development studies illee. Kanaafuu namni gaafa beela'ee waan beeku beelaan duurra balleesseetiin illee haga baduutitti cehuu danda'a. Meeqama goola baatitti yeroo dhufnu torbaan dhufu kana keessaa sadarkaa biyyaatitti sadarkaa federaalaatti hundeeffama mootummaa ijaaruudhaaf mootummaan Bilxiginnaa filannoo injifadheetiin hin jira jedhee of qopheessutti jira. Kanaannoolee argutti jirra. Kanaannoolee arginu kanarra dhaabbannee maal eeyna akka federaalaarra sadarkaa biyyaalessaarra. Egaa mootummaa haaraa ijaarraa jedhanii mootummaa kamtu haaraa akka ta'ellee ifaa miti. Maaliif yoo jenne warri argaatiin hin jirrullee warruma OPDO ture warruma
warra ihaadii keessa tureetiin fuuluma jijjiiratee bifuma huccuma jijjiiratee sagalema jijjiiratee warra as ba'e malee bu'uurarraa wanti jijjiirame hin jiru. Even waggaa 3 as warri tureetiin jedhe kan itti fufee isaanuma. Ufii fi gaaddidduu fi wajjin dorgomaniitiin mo'anne jedhaniitiin mootummaa ijaaruuf deemaa jirra jedhanii. Wanni amma sadarkaa naannootitti argaatiin hin jirru qaawwa morkattoonni guutumaan guututti filannoo keessaa bahuu fi sababaa saniin multi party system dhabamuu isaa qaawwasan cufachuuf deebii immoo politikaalee fudhatama argachuudhaaf miidiyaa stand uumuudhaaf morkattoota muraasa irra bubuusaan ni jirti. Wanni akkasii sadarkaa federaalatti illee itti fufuu danda'a jenneetiin jaana. Keessumattuu warra izeemaa fi warra aban maybe namoota muraasa sadarkaa aangoo tokko tokko irratti kaa'uun ni danda'ama jennee yaadna. Warri kungaa warra isaan utubee kaayoodhaan wal fakkaatanii adeemsa fi ilaallata of duraatti illee itti baha biyyattii tanaaf jannoo qabaniin waan wal fakkaataniif warra wal fakkaatutu wal bira dhaabbatutu jira. So wanti addaa wanti hin jiru koomamma sadarkaa naannootitti sadarkaa bulchiinsa Finfinneetti gaggeeffameetiin jedhetu sadarkaa federaalatti illee jiraachuu danda'a. Maybe wanni takka wanti amma siif himuu danda'u warra morkattoota jedhamaniitiin jiran keessa I think akkaataa even ittiin bulmaata paartileetu hin kabajin yeroo hedduu yoo akka har'aa akka boruu aangoodhaaf nama qaadhimuu deeman har'a galgala fa'aa bilbilanii itti himan jedhan waan akkasiiti dhageen. Wanti amma warra izeemaatirra illee dhagaa gabbahaniitiin dubbatan dubbi himaan paartii izeemaa akka jedhetti dhimma kana nuti quba hin qabnu paartiin quba hin qabu gaappii odeeffannootu jiraa waan jedhu jira dhagaa. Warri even sadarkaa Finfinneetti qaadhimameetiin dhiyaateetiin muudama sanillee fudhachuu isaanii yookaan immoo waadaa seenaniitiin hin agarre. Wanni kuni purposely paartileen kun hooggansa isaanii keessaa fuudhanii yeroo murteeffachuu danda'anillee dhabsiisanii yeroo gabaabatti jechuudha. Waan akkasii political calculation bu'aa irraa arganna jedhaniitiin yaadaniitiin fakkaatu warri aangorra jiru waan akkana akka gochaatiin hin jirani. So yeroo kana laaltu qoosaa fakkeeffannaatiin ala bu'uurarraa waan ummataaf bu'aa buusu waan paartilee morkattoota sadarkaa murteessaniitiin biyyattii kanarratti influence gochuu danda'an kallattii siyaasaa jijjiirsisuu danda'an irratti hirmaachisuu hin fakkaatu. Kun gaa wanni naannoo irratti eegalameetiin jedhe sadarkaa federaalaatti illee waan itti fufuutti fakkaata. Mee gama golabaatitti haa dhufnu. Keessaayyuu immoo rakkoolee baay'ee kaafne. Rakkooleen hanga ammaa mul'atan yeroo tokko tokko Itoophiyaatti farsamu. Itoophiyaan hin jiidedha. Biyyi gaafa jiidu akka manaa dhaabaa fi qorqorroon kufaa hin laallu hin arginu. Itoophiyaan hin jiidu qofaan booyuun diigumsarraallee hin oolchu. Waan diigummoo gochaa jiran waan ta'eef. Biyyi diigamuu waan salphaa miti. Biyyi diigamte maal akka taate arginee jirra. Somaaliyaa arginee jirra. Sooriyaa arginee jirra. Liibiyaan maal akka taate arginee jirra. Bu'aa siyaasaa argamu caalaa miidhaa hawaasni sun hundeedhaan miidhamee borillee dhaabbachuu dadhabutu jira. Haala amma jiruun qaamni dhagahee gorsa fudhatee waa sirreessullee hin jiraatu. Garuu immoo rakkoolee amma mudatan kanaaf qorichi maaltu fala? Maaltu osoo ta'ee jettu? Akka obbo Sulxaanittis akka dhaaba odaattis maali wanni isin harkaa qabdan? Akka odaattis akka mataa kiyyaatitti illee wanti yaannu biittituun biyya yaada fi fedhii nama tokkootiin qofa hoogganamuu dandeettu miti. Biyya diverse taate, biyya rakkoo walxaxaa, seenaa walxaxaa qabu, waa hedduu biyya dabarsiteedha. Biitti injigduu jedhaniitiin hin gabbahanii akka lallabuun qofti biyya diigamurraa hin dhaabsisu.
ummanni boo'icha waloo booyuu hin dandeenye. Ummanni gammachuu waloo gammaduu hin dandeenye akka ummataatitti ummata diigame. Yeroo ammaa kana sadarkaa sanitti deemaatiin jirra. Boo'icha waloo dhabaatiin jirra. Kun hundi ka dhufeetiin jedhe ummata kana kallattii yaada fi fedhii nam tokkootiin aangoo garee wayii tursiisuudhaaf jecha kallattii deemame. Waa hundarratti anaatu beeka. Waa hundarratti kallattii kiyyatu, adeemsa kiyyatu, jecha kiyyatu, yaada kiyyatu fudhatama argachuu qaba. Yaadni biraa guutumaan guututti nun barbaachisu jedhaniitiin sadarkaa sanitti deemuun yeroo ammaa keessa jiru keessa nu galcheetiin jirra. Miidhamaa fi gaaga'ama yeroo ammaa keessa jiru kana sadarkaa kana nu gaheetiin jira. Wanni haala amma jiru kana nu geesse kuni rakkoo kallattii rakkoon kun itti uumame yoo laaltu furmaan isaa adeemsuma rakkoo uume kana irra deemteetiin furmaata kaa'uu fi hin dandeettu. Furmaanni haaraan barbaachisaadha. Marii jedhama yeroo hedduu mariilleen dhamarraa warra ijoo ta'an barbaachisoo ta'an dhugaa dhangatta'anii furmaata kaa'uudhaaf yoo ta'e malee mariin cal jedhaniitiin geggeessan guyyarraa guyyatti bu'aa tokkollee hin buusu. Yeroo ammaa kanatti atattamatti ka fudhatamuu qabu waraana kana dhaabu jalqaba irratti. Waraanni kun biyya diigaatiin jira, ummata gaaga'aatiin jira, diinagdee biyyaa gaaga'aatiin jira, siyaasa biyyaa gaaga'aa jira. Waraanni kun immediately dhaabbachuu qabaadha. Sammooda morkattoota ugurriirra jiran, morkattoota biyya tanaaf waa bu'aa buusuu danda'an yaada faallaa ifin ta'e baasaniitiin dubbachuu danda'an hidharraa hiikuu barbaachisa. Warra uguraniitiin jedhan ugurri irraa baasuu barbaachisa. Waliin gattaa'uu barbaachisa. Maal haa goonu? Badiin as geette badii sana keessa akkamitti wal baraaruu dandeenya jedhanii akkamitti biyya baraaruu dandeenya akkamitti ummata baraaruu dandeenya jedhanii gattaa'aniitiin nasallee mari'achuun barbaachisa. Yoo waraanni kun hin dhaabbatin yoo diinagdeen akka amma kufeetiin jedhetti sadarkaa beela namtolchetti ka seennu taate akka biyyaatitti illee itti fufuu hin dandeenyu. Even aangoo amma ittiin nama dhiibanii aangoo ittiin nama hidhaniitiin jedhanillee tursiifachuu hin danda'anii. Wanti kun isaanilleef gaaga'ama guddaadha. Uummataleef gaaga'ama guddaadha. San keessaa bahuu barbaachisaadha. So gattaa'aniitiin dhugaadhaan mari'achuu ka danda'amu yoo qalbii tasgabbiidhaan waraanni kun immediately dhaabbatee wal waraanaatiin jiru kun gara teessoo gad dhufeetiin mari'achuu danda'eedha. Warra immoo hidhaniitiin jedhan morkattoota dhugaa ugguramaniitiin jedhan gabbaasaniitiin waliin gattaa'aniitiin furmaata waloo kaayuu gaafa danda'an qofa. Cal jedhaniitiin warruma waraana qabsiiseetiin jedhu warra waraanatti isaan deeggaru qofa yoo akka qabataniitiin deeman taate waan waraanne godhe argineetiin jirra. Sadarkaa Sooriyaatitti, sadarkaa Soomaaliyaatti, sadarkaa Iraaqitti argineetiin jirra. Warra sanirraa wanti uumaa addaan godhe Itoophiyaan hin diigamtu jennuuf hin jiru. Waraanni biyya diiga. Garaagarummaan ilaalcha siyaasaa walitti araaramuu hin dandeenye yoo kallattii kanaan ka deemu taate biyyi ni diigamti. So diigamuu biyyaa sadarkaa amma jalqabuu caalaa sadarkaa amma jiru caalaa akka miidhamni guddaan hin geenye dhaabsisuudhaaf waraana dhaabuu barbaachisa. Warra hidhameetiin jedhe hiikuu barbaachisa. Tiyya malee karaa kiyya malee nama hin baasu jedhaniitiin namallee dirquun hin barbaachisu. Gattaa'aniitiin haasa'uun dirqama jenneetiin yaadna. Mariillee hunda galeessa ta'uu qaba. Marii hunda galeessa yoo jennu warra isaan deeggaree filannoo irratti hirmaateetiin jedhi qofa osoo hin ta'in warra mufateetiin filannoo irraa baheetiin jedhe. Warra even qawwee qabateetiin huura seeneetiin jedhe wajjillee yoo hin ta'in har'allee boo'icha borullee boo'icha keessa bahuu hin dandeenyu. So akka yaadatitti akka dhaabatitti wanni nuti dhaamnu guddaan kana mootummaa warra aangoo qabateetiin jiru kanaaf warra waraanulleef kana dhaamna. Kaachirraa hafeetiin jedhe uummanni keenya waan deemaa jiru sirriitti hubachuu isa barbaachisa. Qaroo isaa dhabsiisanii jaarma isaa diiganii adeemsa qabsoo isaa butaniitiin aangoo namoota muraasatiif dhiigni keenya waggarraa waggatti jiguu hin qabu. Waan keessa jiru miidhama keessa jiru sirriitti hubannee uf ijaaruun nu barbaachisa. Jaarmaalee haqaan uummataaf qabsaa'an cinaa dhaabbachuun barbaachisa. Jaarmaalee hooggantoota ufillee sadarkaa itti hiiksifachuu danda'utti uf ijaaruun barbaachisaadha. So qabsoo fi
namaa fi galgalaan fufsiisuu barbaachisa jenneetiin dhaama. Baay'ee ulfaadhaa galatoomaa keessummaan kennaa obbo SULXAAN QAASIM Gannaa dura taa'aa paartii Odaatii fi akkasumas immoo barsiisaa yuunivarsiitii Haromaa kaadhimamaa Doktara. Marii dhimma biyyaa dhimma murteessaa hegeree maal tokko ta'uu qabullee irratti taasifnee mata duree guddaadha. Isa kanaaf maqaa hordoftoota OROMIA11 ulfaadhaa galatoomaa bulaa horaa isiniin jedha. Isinillee ulfaadhaa galatoomaa uummata Oromoo hundaan baga irreechaan boqaa birraatiin isin ga'e jedhaa. Irreecha wajal bultii irreechaa gaarii isin haa ta'u galatoomaa. Egaan hordoftoota OROMIA11 sagantaan keenya kottu dhufee rakkoo raafama siyaasaatii fi akkasumas immoo faloota hegeree irratti dhimma Itoophiyaa fi naannoo Oromoo xiyyeeffanneetiin keessummaa keenya waliin taasifne kanadhaa kanumaan goolabneera. Sagantaa biraa dhimma biraatiin hanga walitti deebinutti horaa bulaa fayyaa ta'aa deebanaa. Hawaasa Oromoo Minisootaa magaalaa lakkoo fi naannawaa isiitti argamtan hunda keessaniif miidiyaan OROMIA11 miidiyaan ummata isiniif qopheessee jira oduu dansa guyyaa sanbata xiqqaa Oktoobar 9 bara 2021tti sagantaa irbaataa fi bashannanaa isiniif qopheessuutti jira. Guyyaa kana isin boorsuudhaaf sirba shubbisaa fi stand-up comedy namoota beekamoo Oromootii fi Afrikaan Ameerikaaniitiin isiniif qophaa'a. Tiim Haragalfii shubbisa aadaa Ooyaa Minisootaa tapha aadaa Wizbaayuu Booramaa NDJF Homebeat stand-up comedy fi sirbi kallattiin isiniif dhiyaata. Sagantaa kanarratti abbootiin qabeenyaa hooggantoonni hawaasaa bulchitoonni magaalaa lakkuus affeeramanii jiru. Guyyaan kun akka isin jalan dabarre bakki qabnu murtaadha ammuma tikkeetii keessan bitadha. Guyyaan sanbata xiqqaa Oktoobar 9 bara 2021tti sagantaan keenya sa'aatii 6 PM irraa jalqaba. Iddoon Marriott North West Hotel 7025 Northland Drive North Brooklyn Park Minnesota 55428. odeeffannoo dabalataatiif bilbila keenya 612-345-7172 irratti yookiin imeelii keenya info@oromia11.org irratti nu argachuu ni dandeettu. Miidiyaa OROMIA11.